Washington keessatti ulaa cufaa masaraa adii duubaa shirri seenaa addunyaa jijjiiruuf deemu tokko xaxamaa jira. Oduun aksiyoos saaxileem sodaachisaadha. Gorsitoonni pireezidaantii Doonaald Trump tarsiimoo mataa kutuu jedhamuun minjaalarra kaa'anii jiru. Tarsiimoon kun diina waraanuu qofa osoo hin taane sammuu fi onnee sirna Iraan yeroo tokkotti rukutuu irratti xiyyeeffata. Targeetiin isaanii fadhaam hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei fi ilma isaa Mujtabaa Khamenei bakka tokkotti fi yeroo tokkotti dhabamsiisuudha. Maaliif ilma isaa itti dabalan balana isaa qabannee jirra. Galaanni Arabaa inni guyyoota darban dooniiwwan gurguddoo Ameerikaatiin uffifame afaan qawwee samiirraa gara Iraanitti qajeelchee jiru. Harree citii sodaachisaa kan ija namaa jalaa dhokataa ta'e tokko gara isaa jalatti baatee jira. Iraan isheen doonii waraanaa guddaa fi xiyyaarota ammayyaawaa Ameerikaa wajjin walgituu hin qabne tarsiimoo diinaam ijaan hin mul'anne fayyadamuun madaallii humnaa bishaanichaa jijjiiruuf qophii xumurtee jirti. Washington gama isheetiin xiyyaarota ishee gurguddoo kanneen A3 jedhaman ja'am ariitiidhaan gara Awurooppaa fi baha giddu galeessaatti naannessitee jirti. Seenaa waraanaa waggoota 23 darban keessatti jechuunis erga weeraraa Iraaq kan bara 2003 as walitti qabamiinsi humna waraanaa akkanaa mul'ateen beekuun balana isaa qabannee jirra. Jeneraal Amir Hayat Muqaddam miseensa mana maree nageenyaa biyyaalessaa fi hoogganaa olaanaa eegdota warraaqsa Iraan har'aa wanta fiilmii keessatti illee yaadamne dubbatanii jiru. Ameerikaan dooniiwwan ishee teekinooloojii ammayyaawaan ijaaramaniin yeroo dhaadhattu jeneraalichi garuu akkas jedha. Yoo Ameerikaan dogoggortee lola bantii doonii ishee isa guddaa sanaa galaana Omaan irratti gubnee daaraa gochuu qofa osoo hin taane harkaan booji'uu dandeenya. Iccitii dubbii kanaa yoo gara xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Washington keessatti ulaa cufaa masaraa adii duubaa shirri seenaa addunyaa jijjiiruuf deemu tokko xaxamaa jira. Oduun aksiyoos saaxileem sodaachisaadha. Gorsitoonni pireezidaantii Doonaald Trump tarsiimoo mataa kutuu jedhamuun minjaalarra kaa'anii jiru. Tarsiimoon kun diina waraanuu qofa osoo hin taane sammuu fi onnee sirna Iraan yeroo tokkotti rukutuu irratti xiyyeeffata. Targeetiin isaanii fadhaam hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei fi ilma isaa Mujtabaa Khamenei bakka tokkotti fi yeroo tokkotti dhabamsiisuudha. Gorsitoonni kun maaliif ilma isaa dabalatan? Sababiin isaa ifadhaam. Mujtabaa Khamenei akka bakka bu'aa abbaa isaatti waan ilaalamuuf Ameerikaan abbaa ajjeesnee ilma aangorra hin keenyu hidda isaa waliin buqqisuu qabna jechuun karoorsitee jirti. Kun hidda sirnichaa buqqisuuf carraa warraaqsaa uumuu fi Iraaniin hooggansa malee hambisuuf kan karoorfamedha. Trump ammallee murtiidhumaa hin kennine garuu faayilii du'aa fi jireenyaa kun minjaala isaarra jira. Seenaan kun haaraa miti. Gabaasni akka mul'isutti Israa'el waraana guyyaa 12 darbee sana keessatti karoora kana qabattee turte. Tel Aviv Khamenei fi ilma isaa ajjeesuuf qophoofte. Garuu haalli dirree waraanaa yeroo dhumaarratti waan hin eeyyamneef carraan sun jalaa ba'e. Amma Ameerikaan faayilaa Israa'el kuffiste sana fuute nuti humnaa fi dandeettii qabna jechaa jirti. Oduun Reuters qondaalota waraanaa Iraan irraa argate akka mirkaneessutti Pentagon karoora jechaa xiyyeeffannoo kana xumuree kaa'ee jira. Isaan tooftaa bara 2020 yeroo jeneraal Qaasim Suleemaanii Baagdaad keessatti ajjeesan sana sadarkaa olaanaatti irra deebi'uu barbaadu. Ogeeyyiin waraana Ameerikaa tooftaan Israa'el hoggantootaa fi saayintistoota ittiin adamsitu bu'a qabeessa. Nutis kanuma fayyadamuu qabna jedhanii tamanu. Karoorri isaanii hoggantoota siyaasaa fi waraanaa Iraan gurguddoo dhabamsiisuun sirnicha laamsheessuudha. Haa ta'u malee masaraa White House keessaa sagaleen sodaas ni dhaga'ama. Qondaaltonni tokko tokko kun tapha ibiddaati jedhu. Yoo Ameerikaan tarkaanfii akkasii fudhatte Iraan hola Hormuz cufuun bobaa addunyaa huduu qofa osoo hin taane mootummaa naannichaa ibiddaan gubuu dandeessi. Deebiin Iraan kallattiin waraana ta'uu danda'a. Kun immoo loltoota Ameerikaa naannicha jiraniif balaa guddaadha.
walumaa galatti har'a Washington keessatti wanti mari'atamaa jiru waraana qofa osoo hin taane seenaa jijjiiruudha. Trump murtii kana ni dabarsamu sodaa deebii Iraaniitiif jecha duubatti jedha. Deebii isaa guyyoonni as deeman ni deebisu. Galaana Arabaa inni guyyoota darban dooniiwwan gurguddoo Ameerikaatiin uffifame afaan qawwee samiirraa gara Iraanitti qajeelchee jiru. Har'a iccitii sodaachisaa kan ija namaa jalaa dhokkotaa ta'e tokko garaa isaa jalatti baatee jira. Tiraan ishee doonii waraanaa guddaa fi xiyyaarota ammayyaawaa Ameerikaa wajjin walgituu hin qabne tarsiimoo diinaam ijaan hin mul'anne fayyadamuun madaallii humnaa bishaanichaa jijjiiruuf qophii xumurtee jirti. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei dhiyeenya kanaam jecha jabaa tokko dubbatanii turan. Meeshaan doonii waraanaa guddaa liqimsuu danda'u doonii waraanaa sana caalaa sodaachisaadha. Jechi kun hiika guddaa qaba. Addunyaan Iraan maal qabdi jettee yeroo gaafattu gabaasni basaasaa Israa'el citii kana saaxilee jira. Iraan meeshaa Hut yookaan Zawaalii jedhamu kan bishaan jala barrisuu qabdi. Meeshaan Hut kun torbiidoo laafaa miti. Inni teknooloojii super cavitation jedhamuun hojjetame. Kana jechuun yeroo bishaan keessa deemu hafuura qilleensaa ofirraa uumuun bishaan wajjin warriguu dhiisee saffisa ajaa'ibaa kan sa'aatiitti kiiloomeetira 360 kutuun barrisaa. Kun saffisa torbiidoo idilee dachaa 4 caala. Meeshaan kun motora rookeetiitiin kan dhiibamu yoo ta'u mataa waraanaa kiiloogiraama 210 baata. Wanti isa sodaachisaa taasisu saffisa isaa kana. Dooniin Ameerikaa kamiyyuu torbiidoo kana ofirraa ittisuuf yookaan jalaa miliquuf sekoondii muraasa qofa qabaata. Kun ammoo herrega waraanaa keessatti du'aa jechuudha. Maddi teknooloojii kana Raashiyaarraa kan hatamee fi kan fooyyee yoo ta'u Iraan akka simbirroo bishaan jalaatti itti fayyadamti. Haa ta'u malee Hut rakkoo tokko qaba. Fageenyi isaa gabaabaadha. Kiiloomeetira 10 hanga 15. Kanaafuu Iraan tarsiimoo lammaffaaf fayyadamteetti. Innis tuutaa qaadiriidha. Sab mandariinonni xixiqqoon qaadiri jedhaman kanneen 20 ol ta'an bishaan ulaa Hormuz isaa gadi fagoo hin taane keessa akkumaan tuutaa dhagaa jala dhokataniiru. Isaan kun sagalee nageessisan baatiriin hojjetu. Kaayyoon isaanii doonii Ameerikaa eeganiim dhiyaataniim Hutii kanaam itti furguggisuudha. Xinxaltoonni waraanaa Israa'elii fi Ameerikaa amma gaaffii guddaa keessa galanii jiru. Galaanni Arabaa dirree banaa miti. Inni iddoo dhiphaa odolaa fi dhagaadhaan guutamedha. Iddoo kana keessatti dooniin guddaan akka Abrahaam Lincoln socho'uun akka arbaa mana dhiphaa keessa seeneeti. Iraan kana beekti. Sabmandariinonni ishee fi torbiidoon Hut dooniiwwan Ameerikaa akka suuta jedhan akka dhiphatanii fi akka qarqaraam Iraan irraa fagaatan dirqisiisu. Addunyaan amma wanti isheen sodaattu tokko dogoggoraam herregaam. Ameerikaan doonii ishee fageessite xiyyaaraan Iraan rukutuu dandeessi. Garuu yoo dooniin tokko dogoggoraan daangaa Hut keessa seenteen ibidda bishaan jalaa koosuun doonii sibiilaa sana daqiiqaa muraasa keessatti gara jala bishaanichaatti gadi fageessuu danda'a. Iraan meeshaa weel yookaan Hutii kana qabatte galaanni kun kiyyaam ani bishaan keessa nan barrisa jechuun humna galaanaa Ameerikaa duraa akka dallaa sibiilaatti dhaabbattee jirti. Samiin ba'a giddu galeessaa arrabaa ulfaataa kan ija namaa jalaa dhokatu garuu dhiibbaa waraanaa guddaa qabu baatee jira. Ameerikaan xiyyaarota waraanaa fi dooniiwwan gurguddoo erguun gaameti jechuun waa yaaddeef amma sammuu waraanaa ishee gara naannichaatti guuraa jirti. Oduun waraanaa har'abee akka mirkaneessutti Washington xiyyaarota ishee gurguddoo kanneen A3 jedhaman jaam ariitiidhaan gara Awurooppaa fi ba'a giddu galeessaatti naannessitee jirti. Lakkoofsi 6 jedhu kun xiqqoo fakkaachuu danda'a. Garuu herrega waraanaa keessatti kun olaanaadha. Ameerikaan xiyyaarota gosa kanaa qabdu keessaa 40 yeroo tokkotti gara naannoo tokkotti erguun ishee qophiin waraanaa kun doorsisarra darbee tarkaanfii qabatamaatti dhiyaachuu isaa agarsiisa. Xiyyaaronni kunniin Alaskaa fi Ameerikaa keessaa kaanii qilleensa Awurooppaa qaxxaamuranii gara ajajaa giddu galeessaa Ameerikaa kan ba'a giddu galeessaa jala galanii jiru. Meem simbirroom ija guddoo kanaam haa ilaallu. Esiriin xiyyaara lolaa miti inni raadarii barrisuudha. Sa'anii guddaa dugda isaarra naannoo sanaan kiiloomeetira 100 lakkaa'amu sakatteen xiyyaarota diinaam dooniiwwan galaanarraa fi misailota dhufan hundaam adda baasee xiyyaarota Ameerikaa warra lolaatiif kallattii kennam. Yeroo waraana guddaa xiyyaarri kun wiirtuu ajajaa ta'ee samiirra taa'ee waraana lafoo fi galaanaa hoogganam. Kana malees xiyyaarota boba'aa guutanii fi
basaasota wajjin wal qabateem ija waraanaa Ameerikaa banaa taasisam. Suuraaleen saatalaayitii buufata waraanaa Amiir Sultaan kan Saawudii fi Al-Hudeed kan Qatar keessatti xiyyaaronni kun tuutaan hubachuu isaanii saaxilanii jiru. Sochiiwwan kunneen duula Ameerikaan amajjii darbee pireezidaantii Venezuelaa Nicolas Maduro qabuuf goote sana yaadachiisu. Yeroo sanas Ameerikaan duraan dursitee sammuu waraanaa ishee guurtee turte. Waan siyaasaa ammoo caalaatti dhiphatee jira. Pireezidaantiin Trump obsikoo dhumateera jechuun Iraaniif guyyaa 10 hanga 15 qofaam kennanii jiru. Ergaa isaa keessatti guyyoota kana keessatti yoo waltaaniim yoo diddan ammoo tarkaanfii dabalataan fudhadhaam jedhee jira. Ergamtoonni Trump Jared Kushner fi Steve Witkoff Geneva keessatti Iraaniin misaayila keessan dhiisaam niwukileera dhaabaa jedhanii dhiibbaa godhanis Iraan garuu misaayilli keenyaam kabajaa keenyaam hin dhiisnu jechuun diddee jirti. Marii Geneva raam wanti bu'aa jedhamuu danda'u tokko qofatu argame. Tunis sarara bilbilaam yeroo balaam banaa gochuudhaam. Kunis guyyoota 15 dhufan keessatti dogoggoraan waraanni akka hin kaaneef qofaam. Garuu waraqaan waliigaltee mallattoofne. Walumaa galatti har'a samii baag goleessaam ijaaraa darii Ameerikaatiin to'atamee jira. Xiyyaaronni M3 akkuma hooggantoota xabichaa samiirra naanna'am xiyyaarota lolaa 1000 lakkaa'aman ajajuuf qophaa'anii jiru. Galaanni baag goleessaam bishaan qofa osoo hin taane sibiilaa fi baaruudhaan guutamee jira. Seenaa waraanaa waggoota 23 darban keessatti jechuunis erga weeraraam Iraaq kan bara 2003 walitti qabamiinsi humna waraanaa akkanaa mul'ateen beekum. Addunyaan har'aam ija sodaatiin magaalota sibiilaa Ameerikaa lamaan kanneen bishaan irra dhaabbatan irratti xiyyeeffattee jirti. Kaleessa dooniin waraanaa addunyaa irratti guddittii fi sodaachistuu taateen USS Gerald R. Ford fuula Gibraltar kan Atlantikii fi Meditiraaniyaanii wal quunnamsiisu sanaam qaxxaamurtee gara galaanaam Arabaatti qajeeltee jirti. Isheen kun kophaa ishee miti. Magaalaa sibiilaa kan taateem doonii biraam USS Abraham Lincoln cinaam hiriiruuf deemti. Yeroo isaan wal argan galaanichi dooniiwwan waraanaa 17 dhiphachuuf jira. Dooniin Gerald Ford sun doonii salphaa miti. Dheerinni ishee meetira 337 yoo ta'u loltootaa fi ogeeyyiin 5,600 ofirraa qabdi. Humna niwukileeraan kan sochootuu fi teekinooloojii dhaloota haaraatiin kan ijaaramte yoo ta'u xiyyaarota lolaa saffisaa fi teekinooloojii olaanaa qaban kanneen akka F-35, F-22, F-50 fi F-16 dugda isheerraa furguggisuuf dandeettii addaa qabdi. Samiin naannichaas simbirroota sibiilaa Ameerikaan uffifamee jira. Xiyyaaronni lolaa fi xiyyaaronni boba'aa guutan akka kanniisaa naannaa jiru. Suuraan saatalaayitii akka mul'isutti buufataaleen lafarraas xiyyaarotaan guutamanii jiru. Xiinxaltoonni waraanaa humni kun hunda caalaa kun mallattoo waraanaatti malee mallattoo nagaa miti jechuun akeekkachiisaa jiru. Wanti Trumpin dhibbisu tokko jira. Humna amma naga'u walitti qabee dooniiwwan gurguddoo bobbaasee Iraaniin osoo hin jilbeenfachiisin yoo deebi'e kabajni isaa fi sodaatamuun Ameerikaanii kufa. Kanaafuu carraan inni waraana filachuu danda'u bal'aadha. Baagiddu galeessaam yeroo ammaa kana akkuma qarqararra dhaabbatanii galaana ilaalanii bombileetti dhufuuf jedhu eegaa jirti. Garuu waraanni barana dhufuuf jedhu kun ifa waraanaa barameerraa adda ta'uusaa miidiyaaleen gurguddoon addunyaa ifa godhanii jiru. Gaazexaan Forbes xiinxala gadi fageenya qabuun dhugaa tokko lafa kaa'ee jira. Ameerikaan lafa Iraan sarbuuf loltuu lafoo tokkollee hin erganne. Wanti dhufuuf jedhu weerara lafoo miti. Kun murtii pireezidaantiin Trump irratti kan hundaa'edha. Trump seenaa pireezidaantii duraanii George Bush isa bara 2003 Iraaqiin weeraree dhoqqee keessa seenee sanaam irra deebi'uu hin barbaadu. Kanaafuu tarsiimoon Trump lafoo dhiisanii samii qofa fayyadamuun kan jedhudha. Dooniiwwan gurguddoo fi xiyyaarota waraanaa erguun isaa Iraaniin qabachuu osoo hin taane tarsiimoo mataa kutuu raawwachuu fi kaayyoon isaa ifadha. Hooggantoota eegduu warraaqsa Iraanii fi aangoota sirnichaa gurguddoo qofa adamsanii dhawamsiisuudha. Ameerikaan Iraaniin bulchuu hin barbaaddu, sirna ishee dadhabsiisuu qofa barbaaddi. Gama biraatiin gaazexaan Washington Post faallaa siyaasaa Ameerikaa jidduu jiru saaxilee jira. Trump afaaniin nagaan ba'a giddu galeessaa dhufu jedha. Harka kaaniin ammoo qawwee guddaa qabatee dhaabbata. Xiinxaltoonni kun nagaa fiduu osoo hin taane ibidda qabsiisaa jedhanii sodaatu. Garuu deeggartoonni Trump humna yoo agarsiifne qofa Iraan sodaattee harka kennatti jedhanii falmu. Dhimma maallaqaas akka salphaatti hin ilaalamne Financial Times akka gabaasetti
walitti qabamiinsi humna waraana Ameerikaa yeroo ammaa abbaa giddu galeessaa jiru isa bara 2003 Iraaq weeraruuf qophaa'an sanaan walgitaa dooniiwwan gurguddoo fi xiyyaarota kumaatamaan lakkaa'aman bishaan irra dhaabuun guyyaa guyyaan doolaara biliyoonaan lakkaa'amu gaafata. Baasiin ulfaataa kun Trump irratti dhiibbaa uumaa jira. Kanaafuu murtoon loluu yookaan deebuu jedhu yeroo gabaabaa keessatti murteessuuf dirqama. Humnaan gana goo baasii guddaan achi tursiisuun hin danda'amu. Galaana Oomaan irraa qilleensi bubbisuun har'a qilleensa nagaa osoo hin taane qilleensa waadaa fi doorsisaatiin guutamedha. Yeroo Ameerikaan dooniiwwan ishee gurguddoo magaalaawwan bishaan irraa jedhaman USS Abraham Lincoln USS Gerald Ford gara naannoo kanaatti guuraa jirtutti Iraan irraa sagaleen tokko dhagaamee addunyaa raasee jira. Sagaleen kun kan nama sodaate yookaan kan harka kennate miti. Sagalee jeneraala waraanaa kan onnee sibiilaa qabuu fi waan hin yaadamne dubbatedha. Jeneraal Amir Hayat Muqaddam miseensa mana maree nageenyaa biyyaalessaa fi hoogganaa olaanaa eegdota warraaqsa Iraan har'a wanta fiilmii keessatti illee yaadamne dubbatanii jiru. Ameerikaan dooniiwwan ishee teekinooloojii ammayyaawaan ijaaramaniin yeroo dhaadatu jeneraalichi garuu akka jedhan yoo Ameerikaan dogoggortee lola bantee doonii ishee isa guddaa sanaa galaana Oomaan irratti gubnee yaaraa gochuu qofa osoo hin taane harkatti boojuu dandeenya. Yaadaam doonii toonii 100 ulfaatu kan xiyyaarota 75 ol baatu boojuu jechuun salphaa miti. Garuu jeneraalichi itti ufuun waan kana caalaa sodaachisaa ta'e dubbatan. Yoo dooniin Ameerikaa tokko harka keenya galti yookaan dhidhimti helphinni isaa pireezidaantiin Trump Washington keessa taa'u isa dhorkam. Inumaam Ameerikaa dhiisee akka baqatu isa dirqisiisa. Kun arrabsoo siyaasaa isa dhumaati. Jeneraal Muqaddam horsiisa Ameerikaa kanaam waraana xiinsammuu jechuun tuffatan. Isaan meeshaa isaanii kan fidaniif nu sodaachisuuf malee nu waraanuuf miti. Uummanni Iraan garuu sibiila kana arguun isa hirrifachiisu jedhan. Gama biraatiin jeneraalichi morkii teekinooloojii fi onnee gidduu jiru ifa godhanii jiru. Ameerikaan xiyyaara F-35 qabaachuu dandeessi. Nuti ammoo misaayila qabna. Misaayilli keenya F-35 ni caala. Waraana guyyaa 12 sana keessatti sirni ittisa isaanii Iron Dome FM kanneen biroo akkamittiin akka misaayila keenya jalaa kufan addunyaan argitee jirti. Isaanumtiyyuu dhugaa kana beekuun misaayilli keenya dhumarratti qaawwa barbaadee hulluuqee seenaam jedhan. Wanti jeneraalichi itti dabaluun dubbatan biyyoota naannoo kanaa hirriba dhowwuu danda'a. Yoo waraanni kee nuti Ameerikaa qofee rukunnu uffataaleen Ameerikaa naannoo kana jiran hundi Saawudiin, Qatar, Bahrein yookaan bakka biraas hundi isaanii ibiddaan gubatu. Misaayilli keenya daangaa hin qabu. Inumaa masaraa White House illee ga'uu danda'a. Jechuun kun Iraan misaayila intercontinental yookaan kan ardii qaxxaamuruun qabaachuu ishee kan mirkaneessudha. Magaalaan Oomaan dooniiwwan Gerald Ford fi Abraham Lincoln baateem yeroo dabaluu gama lafaatiin ammoo jeneraalota Iraan kanneen doonii keessan boojuu dandeenyaam jedhanii dhaadatan baatee jira. Trump tarsiimoo nagaa karaa humnaa qabatee yeroo dhufu Iraan ammoo nagaa karaa onnee qabattee eegaa jirti. Dooniin ni dhidhiimamoo Trumpitu baqata. Gaaffiin jeneraalichaa kun Washingtonin raasaa jira. Egaan kabajamtootaa dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.